نجاني سني فاتة كم جبت نجارت فياك السني بقى جراتني بقى كم تاني يوم يقدرني سنين جرا أكمل ننقل فتاجر قارنيا يعني قارنيا دي تانا ننقل فدا نابر باري تنقل قارنيا دي كنا برجتي أكمل تنياتي لنا جت لين ديسا مدميتان أجان قومنا جدت مدمين جت شولا كنا إسا عر نجابا جلس الجنة ننقل فتي ساجر كانت نيكي كوتة كنانيا تيجولا قومني هقومني أدوتان باي جرجري أجانو جتني أدوتيجولا كارا ورّي إرجعتين بتشيفتة وفي يا في اللي هندمني إرجعتين بتشيفتة كنا إسلامة أكتر كربودا كنا لمن كنا ولدت كارتا في أكنمت نادي ننقل فتانجر أما مو كنا مي وجتشاتن إسنت تاساجرين نفيتشولا سيد باي قومن إلى كنوا لبلبي قومني باي تكون بربادة كارجا جفتن قومن كابورات بيجي كينيا جنابونا وديدا يروح كم يجور ركاسو قومن يكون أكارجا جفتن نبر باكي سقومن باي تكون يا تقوليرا كم فيدي ويا جلكابا قومن يدا جلكابا قومن فيدي كيسكي يا فيدي يا جاي أجمع مدة مكانن جاي ويا jalqaba goomman hidhachuudha buru waan ta'u beeku jalqaba koo goomman har'a namuddee kunu ergadhee dhufnaan dursaa oduman viidiyoon hin hojjetin isa waan nyaadheef gamnatti hidhachuudha beelaa miti keessi kiyya fidi naan jennaan jechuudha garuu isa guddicha akkanaa kana tokko kana jechuudha kan akkanaa tokko dhiqee nyaannan bakka nagaattan bahe amma kana bakka jalliseetu man tabbasee hojjedha waan keessi garuu dura gibgib na jedhe sun gamnatti jedheetu jira isa kan dheedhii isaatitti nyaannan jechuudha egaa kaa waan akkanaa kana wanta salphaatti naannoo irratti argatan kana gizee keessi nama barbaachise nani qirfadha bishaan garuu dhugee joo bishaanii fi miti ani qaaraan naan qirfachiisti namni qaaraa nyaatanii akka kootti hin qirfatan gaaraatan hiikallee qabaate illee beeku garuu akkanaadha amaluma kiyya keessatti qaaraa nyaadhe tanan nan hinqirfadha kanan isinin jechuu jaaladha har'a ka guyyaa jalqabaa goommaniidha keessi kiyya kan barbaade isinin jechuu jaaladha kunu goomman qanaxxasneet wajjumaan hojjenna yeroo hojjedhu kaayoo viidiyoo kana simbiraan ga'ee ga'uu baatu garuu maaliin inni guddaan ani kanan qabadhee ta'u dhufe yaa rabbii dhiifama naa godha dubbina dhoowwee jira jechuudha har'a baay'ee tokko wanni na jedhe naan qirfachiisaa jira waan hin hawweellee nyaaddellee filleen beeku qirsoonnatti jabaattee jirti garuu waggaa nama rifachiisan namarraa gala jedhanii duraan malkaamuun na rifachiisa galgala faa jechuudha yeroo mana jirutti yeroo hojiin jirratti yeroo nan qirfadhu diingata callisee diingata waan ta'e wayii jedhee narraa balleechaa har'ammoo humaa isaatii akka fe'etti narraa dhaabbatuun isiniin jedhaa koottaa warri goomman jaalattanii isiniin jedhaa egaa kana goomman baay'een hawwee qopheeffachuufanii garuu narraa galeera maaliif sababneettan irra deddeebi'anii isinitti immoo doontaa waan hawwitan tokko yeruma hawwitan sanitti jechuudha kan akkanaa tokkoon hin nyaadhe qaaraa lama bakka nan barbaade keessi kiyya haga dhufutti haga bitamee dhufutti nan jarjare nan sardan ishii kana laan baala tokkicha kana dhiqeen bareechen qaaraa lama akkanaa gurguddaa lamallee dhiqeen bareechen walitti kukkutee akkasumatti afaan koo keessatti nyaadhe jechuudha egaa kaa isa gizee nyaatamu yeroo waan nama hawwisiise nyaata laanuu gaarii hin ta'u garuu goomman hojjechaa isinitti argisiisu osoon isa nyaattee gamnattee jechuu baattee viidiyoo kana hojjedhu jechuudha waa'ee kaameeraatu yaadadhuun ture dafeetuman hojjedhee nyaadhaa jechuudha garuu erga kun nyaadhee gamnatti jennaan waa'ee kaameeraa viidiyoo don hojjedhe ijoon leenjillee namaa ta'a ilma namaati jechuudha dhugaa ni tokko maaltu natti dhufa namni jedhullee jira beektu yeroo waa hawwan maal garuu amma namni ammaan hiqqeedhalleedha garuu gizee namni tokko ragaa bahu gizee akka waanuma ta'e fidinaan jedhu maaltu natti deemaa maaliifan akkana waan ta'e hawwa jennee jedhanii haasaan garuu amma
miidiyaadhaa turu namoonni waa baay'ee walirraa barachaa jira. Asumaan chaayinaan gootis warra hordoftanii warri ganaa leenjirra jirtanillee waan isin barbaachisu waan naannoo keessatti argata guddaa ta'e hin jedhinaa xiqqaa ta'e hin jedhinaa jechuudha. Itti fayyadama tokko isiniifillee gaariidha sammuu keessanii wanna barbaaddan yeroo sanitti hoggaa argattanii isiniin jedha. Kanaadha goomman egaa kaa'amma arfaasadha garuu arfaasas ta'u goomman nu biratti sanuma 20 baagoo goommanni kuni haa ta'u malee bakka wanna barbaachisaa yeroo sanatti kuni guddaa ta'eetiin kanaa olis hoggaa ta'e waan si barbaachisa humna keetii olii miti. Namumtillee waan humna isaatii ol hin hawwa'ee tol yaadu waan humni isaa madaalu hawwa'ee yaada. Isiniin jechuun jaaladhaa egaa kaakottaa warri goomman jaalattan warri akka koo hawwis qabaattan warri akka koommoo fidaa ammumatti fidaa isiniin jedhee soo jiraattanii koomentii jalatti naa barreessa isiniin jedhaa yaada keessanii hawwii keessan eebbas na eebbistan argee jira. Haannaa wajjin viidiyoo irratti hojjenne gubbaa irratti isinuyyuu hawwiin naa qabdan addaadha. Galatoomaa isiniin jedha hordoftoota koo dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokkoon isin galateeffadha. Hedduu tokko naa galatooma namni waan gaarii namaa hawwu rabbillee waanuma gaarii isa qaqqabsiisa. Isiniin jechuun jaaladhaa affeeramtanii jirtanii koottaa goomman nyaadhaa. Goommanni waan hundaafuyyuu gaariidhaa fayyaa namaati rifeensa namaati waan hundaafuu goomman filatamaadhaan isiniin jedhaa kana fakkaataa goomman kiyya qanaxxasachaan isin faana haasa'aan isiniin jedhaa qaaraa kootis asitti laallachaan isiniin jedhaa. Egaa yeroo baay'ee shamarran biyya arabaa keessa yeroo boqonnaa baanii goomman isaanii sanoo ta'e malee biyya arabaa an argeellee hin beeku haa jiraatullee hin beeku tarii hin beeku hin argine ishee goomman xixiqqishuu wanni itti naqatassan malee isiniin jedha. Nagaadhaan biyya keessatti isin galchu taa'eetuma isin eega erguuyyuun naqu gannaa bunaa kun isiniin jedha. Warri immoo masmara kiyyaan galtan affeereen isin eegaa warri hawwitan hoggaa jiraattanii hawwii nagaa jechuudha. Waan biraatii miti kan waan nagaa hawwitanidha jechuu koodha. Hojjedheen isin eegaa nyaattanii galtanii masmara kiyyarra warra argamtan. Warri immoo masmara kiyyarratti hin argamne akka carraa karaa adaamaan namni dhuftanii soorattan goomman nu hojjedhu nu eeguu hojjettan yeroo baay'ee nuti haala jireenyaa ta'een beeku biyyatti walitti dhufuu hin barbaanna. Gaafa biyya ormaa jirru gaafa biyya galle garuu hin babban maal akka ta'een beeku haala jireenyaa haa ta'uun beeku. Keessattuu warroonni chaayinaalii hojjetamu odoo wal arge baay'ee tokko gaariidha. Tokkoffaa wal jajjabeessaa lammaffaa namni si bira hin jirre na bira jira waan ta'eef osoo akkasitti wal babbarame dhugaa waluma jajjabeessuu ta'a. Ijoollees immoo ijoolleen keessattuu mana namaa dhaqanii hojjechaa jiran jajjabeessadha. Wariif sheer godha akka isaan jabaatanii nama birallee dhaqan taasisa jechuudha. Gaafa chaayinaalii isaanii kara biraa ammamee ijoollee qomoo biraa gaafa laaltan dhugaa amma gizee chaayinaala warri chaayinaala qabu walitti dhufu. Chaayinaalli abbaa kan guddateessanii muluun isaa lana garuu nuti warri chaayinaala gurguddaa qabu sheeriidhaa namaa godhuun nama rakkisa maal akka ta'e hin beeku. Ana chaayinaaliin kiyya sheerii na jalaa cufe akka argaa jirtan kiyyumaayyuu sheerii godhaa hin jiru. Na jalaa cufe banuu didee maal akka ta'e hin beeku. Egaa kan malee egaa yoo bane amma konnekshinii yeroo naa dhufa waan ta'eef yeroo konnekshinii naa dhufe sheerii nan godhaa isiniin jedha. Egaa kan duraanuyyuu yeroo konnekshinii qabee sheerii wanni kiyya kan sheerii godhu banaa ta'etti sheeriin godhaa tureeyyuu isiniin jedha. Wal gargaaruun gaariidha waan hundaafuyyuu isiniin jedha isinitti dheeressu isin affeeree jira goommanii isiniin jedha. Turtii gaarii baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Bye.